Egaa nagaa keessanii jecha yeroo darbe ka embryology of respiratory system part 1 fi part 2 hojjennee ture. Part 3 har'a walii wajjin maturation of the lungs kan jedhu walii wajjin itti fufnaa jechuudha. Akka xumuraatti nu hordofa. Maturation of the lungs. Maturation of the lungs is divided into 4 stages. Stage afur qaba jechuudha. Guddinni laangii keenya laangiin keenya guddate kan jennuun maaliif barbaachise beezawee maturation of the lung guddinni somba keenya maaliif barbaachise daamti tokko torbee meeqa keessatti aga torbee meeqa yoo dhalate fayyaa ta'ee turuu danda'a kan jedhu sana barbaachisa jechuudha. Pseudoglandular stage irratti yoo dhalate hin jiraatamu hin du'a. Canicular irratti terminal sac and alveolar echarti jiraata echarti du'uu danda'a kan jedhu sana adda baasuudhaaf nu barbaachisa jechuudha. Egaa pseudoglandular stage jennu stage jalqabaati. Stage torbee ja'affaa fi aga torbee 16 gidduutti stage xumuramudha. Torbee 6 kee aga torbee 16 gidduutti ni xumurama. The developing lungs somewhat histologically resemble exocrine glands during these stages. Pseudoglandular stage kan jennuun kan pseudo jechuun soba jechuudha. Glandular jechuun xannacha sobaa jechuudha. Resemble exocrine glanditu jira jechuudha yeroo kana. Torbee 16 irratti all major elements of the lungs have formed. Elementiin barbaachisoon gurguddoon ni uumamu. Except those involved gas exchange. Garuu warri gas exchange saayitiin itti geggeeffamu iddoo wal jijjiiran gaasota garuu hin uumamu. Qaamonni sombaaf barbaachisan ni uumamu. Stage kan irratti pseudoglandular stage kan jennu kan irratti torbee 16 gidduutti qaamonni sombaaf barbaachisan ni uumamu. Garuu iddoo itti gaazonni itti wal jijjiiran hin jiru jechuudha. Kana jechuun survive gochuun baay'ee ulfaataa fi ulfaataadha hin danda'amu jechuudha. Respiration is not possible. Respiration is not possible jechuun namni without respiration 2 minutes yoo ta'e daqiiqaa 2-3 ala namni qilleensaan ala jiraachuu hin danda'u. Hence, fetuses born during this period are unable to survive. Jiraachuu hin danda'u jechuudha. Turuu hin danda'u. Daa'imti yeroo torbee kanatti dhalate jechuudha. Canicular stage kan jennu stage 16 haga 26 wiikii gidduu jirudha. Torbee 6-16 pseudoglandular stage jenneeni torbee 16-26 immoo canicular stage jennaan. Torbee kana gidduutti daa'imti jiraachuu danda'u jiraachuu hin danda'u kan jedhu ilaalla. This period overlaps pseudoglandular stage because overlap godha jechuudha irra madeebii jechuudha. Sababni isaas cranial segment of the lungs mature faster than caudal ones. Cranial partiin sirriitti guddata jechuudha segmentiin isaa warra gara gadi caalaa jechuudha. During the canicular stage yeroo canicular stage the lumina of the bronchi lumeni bronchi and the terminal bronchioles become larger. Luminaan isaanii large ta'a ni guddata. Kan eenyu kan terminal bronchial fi kan bronchi. Terminal bronchial fi kan bronchi luminaan isaanii ni guddatu ta'a jechuudha. And then the lung tissue becomes highly vascular. Yeroo kana lung tissue sirriitti blood vessel baay'ee qaba. Highly vascular dha jechuudha. During canicular stage jechuudha. Torbee 24 gidduutti each terminal bronchi has given rise to 2 or more respiratory bronchioles. Yeroo torbee 24 kana warri terminal bronchi inneen kun ni guddatu mitire lumeniin isaanii akkuma san divide godha. Echetti respiratory bronchiolitti lama kenna jechuudha. Lama fi isaa ol kennuu danda'a. Each of which given divides into 3 to 6 passages primordium alveolar ducts. Yeroo kana immoo warri respiratory bronchioles jenne kun ogguma sana maal godhu divide godhu. Maalitti primordium alveolar ductitti. Alveolar ducti 3 haga 6 passage ta'anitti maal taati divide taati jechuudha.
Respiration is possible. Yeroo kan wal jijjiiran gaazota ni danda'ama. At the end of the canicular stage, dhuma stage canicularii kanarratti because of something walled terminal saccin xiqqoo ni jirti primordium alveoli kan taatu jechuudha. Iddoo itti wal jijjiiran gaazotaa geggeeffamu develop ittaati. At the end of the respiratory bronchioles and the lungs tissues well vascularized. Asitti immoo well vascularized dha. Achitti maal ture? Highly vasculary ture. Asitti yoo well vascularized dha jechuudha. Also, a fetus born toward the end of this period, yeroo daa'imti yookaan immoo fetusiin kun ni dhalatate torbee kana gidduutti maybe survive if given intensive care. Intensive care dhaan yoo ta'e jiraachuu danda'a. Yookaan intensive care jechuun akka Itoophiyaatti apportioniin torbee 28 gadi hin danda'amu. Ni ulfaata akka Itoophiyaatti. Akka biyyoota alaatti torbee 20 gadi waan ta'eef warri biyyoota alaa amma naannoo nama torbee 24tti dhalate jiraachisuu danda'u. Langi matureeshinii xumursisuu danda'u. Meeshaa qabu. Intensive care qabu. Itoophiyaatti garuu akka keenyatti ulfaataa ta'uu danda'a jechuudha. Because the respiratory and the other system are still relatively immature. Ammallee waan hin guddataniif daa'imti kun jiraachuudhaaf ulfaata. Intensive care barbaada. Maashinii keessatti guddachuu qaba jechuudha. Maashiniin keessatti guddatu sun hin jiru taanaan jiraachuunsaa ulfaataa ta'uu danda'a jechuudha. Terminal sac stage kan jennu immoo torbee 26 haga torbee haga dhalootaatti kan jiru jechuudha. Torbee 26 irraa ka'ee haga dhalootaatti jechuudha. Haga torbee 34 haga torbee 40 gidduu kan jiru jechuudha. Normaaliin daa'imti tokkotti dhalatachuu qabu torbee 37 haga 40 gidduu waan ta'eef terminal sac stagein torbee 26 haga dhalachuutti kan jiru. During this period yeroo periodii kana many more terminal sacs or sacules kan jennu sun develop ta'u. And their epithelium becomes very thin. Epithelium sanillee very thin ta'u. Capillaries begin to bulge. Taati into this sacs develop alveoli. Yeroo kan alveoli ni guddatti jechuudha. Ni guddatti. Alveoli mature taati yeroo kana. Yeroo canicular stage garuu ni guddattu. Maaltu primordium alveoli. Jechuun alveolar sacs primordium kan gara fuulduraatti alveoli taatutu argama malee alveolariin developing taatu. Asitti garuu developing hin jalqabdi malee developed hin taane jechuudha. Garuu alveolar stage ni jira jechuudha. Isa gadi deemna. The intimate contact between epithelial and endothelial cells. Intimate contact in epithelium fi endothelial cell gidduu jiru Blade air barrier jennaan. Iddootti respiratory basement yookaan immoo respiratory membrane jennu isa irratti wal jijjiirraa gaazotaa iddootti geggeeffamu sana blade air barrier kan jennu ni immoo contact epithelial fi endothelial cell gidduu jiru. Which permits adequate endothelial cell from blood vessel, epithelial cell from alveoli jechuudha. Adequate gas exchange for survival of the fetus. It is born prematurely jechuudha. Oo dhalate jiraachuu ni danda'a garuu prematurely dha. By 26 weeks yeroo torbee 26ffaa the terminal sacs are lined mainly by squamous epithelium cells of endothermal origin type 1 pneumocytes. Type 1 pneumocytes which are warra gas exchanging keessatti respiration warra geggeessan jechuudha. Occurs which gas exchange occur. Iddoo itti gas exchange geggeeffamu jechuudha. Type 1 pneumocyte kun type 1 alveolar cell jenna jechuudha. The capillary network proliferates. Capillary network yeroo kana inni guddatti rapidly dha. Mesenchyme around the developing alveoli dha. There is concurrent active development of lymphatic capillary illee ni uumamti jechuudha. Scattered among the squamous epithelial cells are rounded secretory epithelial cells. Type 1 pneumocytes kan jennu immoo warra surfactant produce godhan jechuudha. Which secrete pulmonary surfactant. Complex mixture of phospholipid and proteins kan wal make phospholipid and protein kan wal make maal qabdi surfactant qabdi. Surfactant forms are monomolecular takkittidha. Film over the internal walls of alveolar sacs irratti argamti. And contract surface tension forces at the air alveolar interface. Alveolar collapse ittisuudhaaf ni gargaarti jechuudha surfactantiin kun.
This facilitates expansion of the saccades primordium alveoli by preventing atelectasis or collapse of saccades during exhalation. Prevent gochuudhaaf ni gargaarti surfactant jechuudha. Atelectasis jechuun immoo collapse of saccades during exhalation. Yeroo baasu yeroo qilleensa baasu collapse ta'uu saccade prevent gochuudhaaf ni gargaarti. Maturation type 2 pneumocyte. Guddinni type 2 pneumocyte fi surfactant production kun varies widely in fetus of different gestational age irra ta'uu danda'a. Yeroo ulfaa sadarkaa garagaraatti fetusisiin kun akkaataan guddina seelii lammaffaa kun immoo alveolar seelii lammaffaa kun immoo seelii lammaffaa type 2 pneumocyte kennuun kun garagara ta'uu danda'a. The production of surfactant. Oomishni surfactant ni dabala. Thermal sac staging of pregnancy irratti ni dabala jechuudha. Last 2 weeks. Surfactant production begin by 20 weeks. Yeroo torbee 20ffaa production ni jalqaba. But it is present in only small amounts in premature infants. Only small amount waan ta'eef jiraachuu dhabuu danda'a jechuudha. Surfactant production torbee 20ffaatti ni jalqaba garuu maal miti gahaa miti jechuudha. It does not reach adequate level until late fetal period jechuudha. Torbee 26 haga torbee 28 gidduu after fertilization erga fertilization geggeeffame torbee 26 haga 28 gidduu fetus usually weighs approximately 1 kilogram. 1 kilogram ta'a jechuudha. Giraamii 1000. Insufficient alveolar sacs qaba. And the surfactant are present to permit survival of prematurely born infant. Yeroo kana gahaadha surfactant isaatillee aga torbee 28 it's gahaadha. Before this, the lungs are usually incapable of providing adequate gas exchange, partly because the alveolar surface is insufficient and the vascular underdeveloped. Vascularity illee underdeveloped dha. Kanaa gadi jechuudha. Torbee kanaa gadi. Torbee 28 gadi. Lungin illee incapable of providing adequate gas exchange gochuudhaaf illee wal jijjiirraa gaasii isa sirrii gochuudhaaf illee isa gahaa gochuudhaaf illee dandeettii hin qabu jechuudha. Yeroo torbee kanaa gadi jechuudha. Torbee kana dura koote. It is not presence of thin terminal sacs or primordium alveoli epithelium so much as the development of adequate pulmonary vasculature and sufficient surfactant that is critical to the survival and the neurodevelopmental outcome of premature infancy. Consequently, fetuses born prematurely at 24 to 26 weeks after fertilization may survive. Jiraachuu danda'a. Intensive care wajjin garuu torbee 24 torbee 26 gaddu. Akka biyyoota keenya kan approaching 28 dura wanta namni daanti jiraachuu danda'a torbee 28. This approaching born innan kun immoo premature born innan. Surfactant deficiency jira waan ta'eef warri surfactant akka oomishuu maashiniin jira amma maashiniin daa'imman keessatti guddatan yeroo torbee 21tti yoo dhalate daa'imti biyya Ameerikaatti yookiin biyyoota developed country jedhaman keessatti daa'imti tokko torbee 21-22tti gaafa dhalate surfactant kana produce kan godhu kun immoo stage kana laangii maturation kana kan xumursiisu maashiniin jira. Maashinii san keessa galaa jechuudha. Akka beekanyatti ulfaataa ta'uu danda'a. Survival of this infant has improved with the use of antenatal corticosteroids. Corticosteroid fayyadamuu ni qabaata. Corticosteroid maal godha? Surfactant production ni dabala jechuudha. Induce godha. And also with postnatal surfactant replacement therapy. Yeroo dhalate illee erga dhalatee booda illee surfactant replacement therapy fudhachuu qaba jechuudha. Alveolar stage dhuma torbee 32ffaadha kee aga waggaa 8tti alveolar keenya haga waggaa 8tti illee alveolar maturationin itti fufaa jechuudha. Torbee 32 irraa kee aga
aga waggaa 8tti. Exactly when terminal sac stages end akkuma terminal sac staging kan reefu kun xumurameen alveolar staging itti fufa jechuudha. Begins on the definition of term alveolus. Alveolus sac analogous to alveoli are present at 32 weeks. Present at 32 weeks. Torbee 32 maffaatti ni argama. Epithelial lining of the terminal sacs attenuates to a thin squamous epithelial layer. Thin squamous epithelial layer. Type 1 pneumocystis becomes so thin by a thin itade. Type 1 that has adjacent capillaries bulge into the alveolar sacculus. Kana da jechuudha. Akka fakkiirratti agartan kan. By the late fetal period, the lungs are capable of respiration. Yeroo kana ka dandeettii respiration gochuusaa guddaadha. Alveolo-capillary membrane qaba. Pulmonary diffusion barrier or respiratory membrane kan jennu sun ni jira jechuudha yeroo kana. Respiratory membrane. Iddoo itti membrane irratti exchange of gaasing geggeeffamudha jechuudha. Iddoo blood air barrier irratti argamu. Insufficient thin to allow gas exchange. Yeroo kanas gahaadha jechuudha. Respiratory membrane sufficiently thin ta'a gas exchange dhaafis ni ta'a jechuudha. Also, the lungs do not begin to perform the vital function until birth. Perform gochuun danda'u ka vital function isa haga dhalatutti. They are well developed so that they are capable of functioning as soon as the baby is born. Akkuma daa'imti dhalateen function isa jalqaba malee laangiin yeroo embryo hin hojjetu. Hojiin qabu jechuudha. At the beginning of the alveolar stage, akkuma alveolar stage jalqabeen each respiratory bronchioles tokko tokkoon terminate in a cluster 18 walled alveolar sacs that separated from the one another by loose connective tissue dhaan adda baasan. These saccules represent future alveolar duct ibsite jechuudha. Sacculi kan jennu kun maal ibsiti? Gara fuulduraatti alveolar duct ta'uusaa primordium turte alveolar duct taate jechuudha gara fuulduraatti. The transition from dependence on the placenta for the gas exchanging laal dependent marrat placenta irratti ejjete exchange geggeessaa ture miti ture. Inni autonomous gas exchange requires the following adaptive changes in the lung. Jijjiirama kana fida ka lung irratti. Tokkoffaa production of surfactant in the alveolar sacs. Alveolar sac irratti production of surfactant jiraachuu. Lammaffaa transformation of the lungs from the secretory into gas exchanging organs. Secretory kan ture raamammoo wal jijjiirraa iddoo wal jijjiirraa gaasiitti tokkoon orgaanitti transformation. Inni ta'a establishment of parallel pulmonary and systemic circulation establishment pulmonary fi systemic circulation establishment ta'a jechuudha. Characteristics amaloota jechuudha. Amaloota alveoli guddate jechuudha. Do not perform 95% of mature alveoli develop postnatally. Alveoli guddatan 95 mature alveoli kan ta'u develop kan ta'u postnatally dha. Aga waggaa 8 tura jennee mitire percentage 95 mature kan ta'u erga dhalatee booda. Before birth otoo dhalateen dura primordium alveoli appear. Wanti primordium yookaan immoo future alveoli fakkaattu ni mul'atti jechuudha. Appear as small bulgy way on the walls of respiratory bronchioles and alveolar sac irratti ni argamte jechuudha. Erga dhalatee booda immoo primordium alveoli enlarges as lungs ni guddatti jechuudha. Expand taati bal'achaa deemti. Greatest increase in the size illee ni guddatti of the lungs result from an increase in the number illee baay'achaa deemti lakkoofsan illee of the respiratory bronchioles in the primordium alveoli rather than form an increase in size of the alveoli. Alveolar development kuni largely completed by 3 years of age. Yeroo waggaa sadaffaa development kun largely completed taadee
but new alveoli may be added until approximately 8 years of age jiraachuu danda'a. Hagatu waggaa 3tti completely ta'uu danda'a. Garuu mee akka tasaa ta'e new alveoli yoo jiraate guddinni isaa haga waggaa 8 ittuma fufaa jechuudha. Unlike mature alveoli, immature alveoli immoo have the potential to forming additional primordial alveoli kennuu danda'a. Mature alveoli akkuma alveoli kennu immature alveoli irraa primordial alveoli irraa immature alveoli illee dandeettiin argamuu jiraachuu danda'a jechuudha. As this alveoli increase, alveoli kun dabalaa gaafa deemu in size dhaan gaafa dabalaa deemu they become mature alveoli. Kunumti immature alveoli kana size dhaan guddachaa deemu. Maal kennare? Mature kenna jechuudha. The major mechanism for increasing the number of alveoli, mechanismiin ittiin alveoli guddattu kun the formation of secondary connective tissue yookiin immoo septa jennaan that subdivide existing primordial alveoli. Alveolar septa kan jennu sana jechuudha gabaabumatti haalli guddina isaa secondary connective tissue septa kan jennu. Initially jalqaba irratti septa are relatively thickidha. But they are soon transformed into mature thin septa that capable of gas exchange. Gas exchange dhaaf kan taatu thiinidha malee thiikii miti jechuudha. Thiikii turtee gara thiinitti guddattee gas exchange dhaaf geessi jechuudha. Lung development during the first few months after birth is characterized by an exponential increase in the surface area of the air blade barrier through the multiplication of alveoli in the capillaries. Yaka guddinni sumbaa kun yeroo torbee jalqabaa arga dhalate akkuma dhalateen torbee jalqabaa ni surface area exponentially increase ta'a. Air blade barrier capillaries maal taare surface area ishiin guddachaa deemte jechuudha. Iddootti basement membrane yookaan immoo iddootti respiratory membrane iddootti gas exchanging geggeeffamu sun beedii wayiti waan akka capillary beedii wayi sun surface area ishiin bal'atti jechuudha yookaan immoo ni dabalti. Approximately miliyoona 150 primordial alveoli one half. Primordial alveoli kun one half of the adult number. One half of the adult number present in the lungs of the full term newborn. Lung irratti miliyoona 300 jira inni one half isaa immoo primordial alveoli jira jechuudha. Kan gara alveoliitti guddachuuf deemtu jechuudha. Daa'ima irratti ishee guddisuudhaaf haga waggaa 8 kan turu. On chest radiography gaafa kaasu therefore the lungs of newborn infants are denser than adult lungs. Adult lungs are densidha kan warra ijoollee xixiqqoo. Between the 3rd and the 8 years waggaa 8 fi waggaa 3 gidduu the adult complement of 300 million alveoli is achieved yeroo waggaa 8 yeroo dhalatoo kana ture jechuudha. Haafiisa walakkaa isaa ture kanatti guddate jechuudha 300. Fetal breathing movement kenna. Fetal breathing movement paartii dhumaatirraa walii wajji itti fufna jechuudha. Kun paartii sadaffaadha. Paartii arfaffaadhaan hin xumurra jechuudha. Kanaaf paartii arfaffaas obsaan nu eeggadhaa isiniin jenna. Haga ammaatti waan nu dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. YouTube kana subscribe gochuun nu jajjabeessaa. Yaada keessan nu kaa'aa. Waan dogoggorre immoo keessan nu jajjabeessuudhaan nu deeggaraa isiniin jenna. Thank you. Galatooma.